nagaa jirtu bakka jirtanitti lafti kun yookaan immoo mooraan kun manni amma argaa jirtanitti manni amma baaxiin irraa ka'ee barriinis irraa ka'ee jiru kun mana boontu yookaan boonsitu jedhamee kan YouTube irratti gadhiifame kana maqaa ishee hordoftoonni ishees kan beektan yeroo ammaa kana mootummaan lafa kana lafa abbaa gibira qabu lafa abbaa gibira qabee abbaa qabiyyee irraa bitattee waggaa arfan bitachuudhaan itti dadhabdee waggaa sadan darbee irratti ijaarratte yeroo ammaa kana mootummaan garuu ijaarsa seeraan alaa jechuudhaan kan abbaa qabiyyee irraa isheen bitatte ijaarsa seeraan ala jechuudhaan baaxii irraa luukii 40 kan ta'u mooraan isaa luukii 40 kan haxirame yeroo ammaa kana mootummaa irraa kaasuudhaan yeroo darbe ishee dhuftee mana ishee ilaallattee itti gammadde biyya hambaatti deebitee nan jijjiirama jechuudhaan ammas kan deebitee turte yeroo ammaa kana mootummaan irraa kaasuudhaan lafa isheen hin arginetti lafa isheen hin jirre akkaataa kanaan irraa kaaseera. Kanaaf kan argaa jirtan kun obboleettii keenya bira maal haa ta'u akkamaa ta'u yaada maal qabduu fi waan jedhuudha galatooma ulfaadhaa akkaataa kanaan isheenis hamileetti horaa jajjabaadhaa isittiin jedha yoo nagaa taate fayyaa yoo taate borus argamuu danda'a waan jedhuudha galatooma ኪዳነ ምሕረት የአምላክ እናት መዝገበ ጸሎት ሳሊተ ምሕረት ስምሽን ስጠራ ከቤትሽ ገብቼ በዙሪያዬ ያሉ ሸሹ ጠላቶቼ ኪዳነ ምሕረት ጠበቃ ለነፍሴ አማልጅን ድንግል ሆይ በቅድመ ሥላሴ Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota warqituu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenya araara waaqayyoo iddoof lafa jirtan maraatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootti galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuun waaqayyo irraa qaba. Kan eegee tiksee isaa kanaan nu eegee galanni ulfinni waaqaaf haa ta'u. Toleka guyyaarraa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Egaa gara mata duree viidiyoo kiyyaatti hin darbiniin duratti laayik sheerii gochuudhaan na jajjabeessitan hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Ammas laayikii fi sheeriin keessan akka na biraan hafne abdiidhaan isin eeggadha. Akkasumas warreen maamiltoota kee hin taane sabskiraayib gochuudhaan gara maamila kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa irraa viidiyoon ani qabadhee dhufe viidiyoon kun xiqqoo inni ulfaata. Haa ta'u malee dalaguun illee baay'ee ulfaata natti. Haa ta'u malee yaa numatu waliif kafana waan ta'eef kanaaf jechuudha viidiyoo kana dalaguu kan na taasise dhugaa dubbachuuf yoo ta'e egaa haga tokko yaa viidiyoo kanarraa maal hubattu yookiin immoo hagam namaaf yaadna kan jedhu tokko illee ni jira. Egaa viidiyoon kuni akkuma jalqaba viidiyoo irra laaltan kana jechuudha. Obboleettiin keenya boontuu chaanaalii namni wallaaltan hin jirtaane obboleettiin keenya kuni akka nama tokko biyya Arabaa keessatti jireenya ofii jijjiirrachuuf jechuudha. Waggoota dheeraadhaaf biyya Arabaa keessatti dafqitee laffaatee akkamitti akka biyya Arabaa hojjetan warri beeknu ni beekna. Waggaa dheeraa miti guyyaa takkatti iyyuu hagam akka namatti ulfaatu mana namaa keessa dalaganii maallaqa argachuu jechuun hundi keenya ni beekna jechuudha. Haa ta'u malee obboleettiin keenya kuni jireenya ishii bareeffachuuf jettee jechuudha. Baatee biyya ishiitirraa baatee immoo akka nama tokkootitti itti boru keessa jiraadha jettee biyya ishiititti mana jireenyaa ijaarrattee jirti. Egaa waggaa dheeraadha naannoo waggaa 6-7 akkasii natti fakkaata kan ishiin biyya Arabaa keessa dalagdee mana ijaarratte yaa nagahee jettee gaafa siddatirraa gara biyya ishiitti galtu manni isheen itti laffaatee waggaa dheeraa ijaarratte kuni jalaa diigamee jira irraa fudhatamee jira lafti bittaadhaan manni irratti ijaarte bittaadhaan kana hunda isaatii walitti qabatee hagam akka nama gaafatu yeroo ammaa kanatti jireenya akkamitti akka ulfaatu warri biyyaatis beekuu danda'an nuti illee beekuu baannu gurraan ni dhageenya waan ta'eef jechuudha. Egaa gaafa ishiin galtutti manni jireenyaa ishii kun diigamee jira jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana diigamee jira jechuudha. Haa ta'u malee ammas ishiin
gadi baatee ija nama fuuldura dhaabbattee kadhachuurra kan jedhu tokko deebitee biyya Arabaa dhuftee jirti jechuudha. Haa ta'u malee biyya Arabaa dhufuun ishii namni ishiin haga tokko nan hojjedha jettee dhuftee garuu hojjechuu hin dandeessu. Namsi xuuriidha. Namsi xuuriin immoo hojjechuu in ulfaata. Mana Arabaa keessaa miti biyya keessattiyyuu hojjechuu jechuun hin beeku baay'ee ulfaata jechuudha. Egaa nama garaadhaatti baattee jirti waan ta'eef madaamin ishiitillee itti deebitee kan dhufte gara biyyaa deebisuuf jirti jechuudha. Egaa mucayyoon kun jechuudha. Ittillee dhiyaadhee akkas beekuu baadhu nama sooshaal miidiyaa kanarratti bare keessaa nama tokkodha. Haa ta'u malee nama jireenya ofii jijjiiruu fi yuutuubii irratti illee ittiin guddadha. Ittiin milkaa'aa, ittiin boru gargaarama kan jettu tokko yuutuubii irratti illee baay'ee tokko dhamaa turte. Dhugaa dubbachuuf oote warri beekan ni beeku. Warri keessumaayyuu warreen chaanaala wajjiniin guddifachaa turtan kiroomii keessa wajjiniin turtani seenaa isheen yuutuubii irratti dabarsite sirriitti beektu jechuudha. Yuutuubii sunillee hin milkoofneef jechuudha. Duubatti ishii deebise Mumtaaz isheen akkuma guuttetti duubatti deebise jechuudha. Isa sanillee hin milkoofne jechuudha. Namni kuni dhugaa dubbachuuf oote mucayyoon kuni ol baastee hin dubbanne malee nama miidhamtee jirtudha jechuudha. Obsa qabdi. Haa ta'u malee ija nama fuulduraa kanatti baateetoo kana naa godha jettee hagaarraa hin kadhanne callisteetuma akkasumatti dhiiste jechuudha. Egaa obboleettii keenya kana warreen ni gargaarraa yaadanis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u kadhannaa keenyan du'aayiidhaan osoo saba waliin qoodin osoo amantii waliin qoodin obboleettii keenya kana ni gargaarraa rakkoo ishii kanarraa ishii baraarraa warreen jettanii gargaaruu ni dandeessu isiniin jedha. Haga dandeessan jechuudha. Obboleettii keenya kana akka haamileen ishii hin cabne akka qalbiin ishii cabee hin hafne amma biyya ishiitti gisee deebitee galtu kana sirriitti itti dhagahama. Tarii otomaas teesseetoo kan mijatuuf teessoo hojjette ta'eeti akka keenyatti hojjettee argatte iddoo ishiitti deebi'uu dandeessi. Garuu immoo hin milkoofne waan ta'eef ammas immoo gaafa harka ishii duwwaa gara biyyaa galtu haamileen hin cabaa qalbiin ishii cabee jira. Kanaaf obboleettii keenya kana namni yoo aare haga lubbuu of baasutti gahaa jechuudha. Waaqayyoon immoo obsa ishiidhaaf kennee jechuudha. Iddoo kanaan ishii ga'e. Kanaaf immoo obsa irratti nuti immoo obbolaan ishii kuni namni egaa wajjin dhalateef miti kan obbolaa ta'u. Wal barachuun obbolummaadha. Oromummaan obbolummaadha. Kanaaf obboleettii keenya kana warri hin gargaara jettanii filis gargaaranii siin jedha. Keessumaa ijoolleen beektanii hundi keessanuu jechuudha. Lakkoofsa isheen warreen qabdanis jechuudha. Yeroon isiniin jedhu gargaaranii yeroon isiniin jedhu maallaqa qofaan osoo hin ta'in yoo qabaattan yoo harkaa qabaattanii maallaqaanis xiqqoodha jechuu osoo hin ta'in waan qabdaniin gargaara. Maallaqa yoo harkaa dhabdanii keessan dubbisaatii jajjabeessanii maaliif haamileen ishii cabee jira jechuudha. Dhugaa ani bakka ishii jechuudha. Ani osoon bakka ishii bu'ee lubbuu koon balleessa jechuudha. Maaliif waggoota haga kana itti lakkoofsistee jechuudha. Har'a immoo deebitee ammas immoo yoo dhabdu ammas immoo deebitee milkaa'uu yoo dhabu namatti dhagahamaa jechuudha. Keessumaa nuti ijoolleen biyya Arabaa keessa jirru jireenya biyya Oromoo akkamitti akka hojjetanii argatnu nutu beeka jechuudha. Kanaafuu namatti dhagahama. Egaa taa'aniitii miti kan dhufu waan ta'eef jechuudha. Obboleettii keenya kana kan qalbiin ishii cabe kana qalbii ishii kana iddootti otoo deebisuullee dadhabnu otoo haga tokko yaadanne maaliif dhugaa ija nama fuulduraa kanatti baatee kana naa godhaa jenne akka namoota tokko kana rakkadhe jettee guyyaa gaaf tokko dubbattee hin beektu boochee hin beektu. Garuu galateeffattee qormaata jettee otoo rakkattuu rakkoo ishii san osoo hubattu waan hundaayyuu waaqayyo irratti dhiistee jirti jechuudha. Haa ta'u garuu nuti immoo numatu wal bira dhaabbatee numatu waliif mirmata waan ta'eef obboleettii keenya kanaaf haa mirmannuufi gargaaruu isiniin jedha. Kadhannaa keessaniin akka amantii keessanitti kadhannaa godhaafidha. Qormaata kana keessallee agabaatu nagaadhaan illee biyya isheettis nagaadhaan deebite akka nagaadhaan hiikkattu jechuudha. Namsi xurii jechuun baay'ee ulfaata yeroo kanatti ani hin beeku garuu
Anna kanaafi obboleetti keenya kana cinaa haa dhaabbannu isiniin jedha obboloota koo warreen ishii dubbisuu barbaadani lakkoofsa ishii koomentii jala isiniif hin kaa'a. Dubbistaniini yaadanis kadhannaadhaanis waan hundaanuu waan qabdaniinis gargaaruu ni dandeessu isiniin jechuun barbaada. Adaraa guddaa isinitti haa ta'u. Dhugaa natti dhagahameeti malee viidiyoo kana hojjechuu baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf manni ishii immoo ishiin ijaarrattee dhabde akkuma viidiyoo irratti argitan kana jechuudha. Otoo sintee maaltu isinitti dhagahama? Iddoo ishii kana buunee otoo laallee maaltu namatti dhagahama? Waan hedduutu namatti dhagahama jechuudha. Kanaaf obboloota koo chaanaala ishiitillee akka isheen itti milkooftu yookiin immoo waan duubatti deebise sana akka gara fuulduraatti sa'aatii sanitti deebitee guuttattu ni gargaara waliin jettanii chaanaala ishiitirra liinkii ishiitirlee koomentii jala naan kaa'a jechuudha. Boontuu chaanaalidha. Namni wallaaltanii hin jirtan ijoollee baay'een keessan ni beektu. Ijoollee amma dhufan yoo ta'u malee dhugaa baay'een keessan ni beektu. Kanaaf adaraa obbolummaa isiniin jedha. Obboloota koo yaada biraa hin qabu. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Kabaja nabinaadha. Nagaadhaan naa tura.